Ashama marti keessanuu bakka jirtantti nagaan koo kan jaalalaaf kabajaa sanaa qaqqabu jecha carraanaa keenyuu keessaniif guddaa galatoomaa. Gaaffiin ani qabu maal inni akka waliigalaatti biyya Itoophiyaa keessatti amantaan Pheenxee fi Ortodoksii kuni biyya keenya keessatti garaagarummaa qaba. Garaagarummaan kunis maal inni amantaan Ortodoksii bakka marattuu Itoophiyaa keessatti afaan Amaariffaatiin kan inni darbu jechuudha. Garuu afaan amantaa warra Pheenxee kun immoo namni kamiyyuu kara Wallaggaa kanatti soo fudhatan amma afaanuma Oromootiin waa'ee amantaa sanii faaruus hiikasaas akkasumatti ibsu. Kara Adiyyaatti soo fudhatan amantaa Pheenxee kana afaanuma isaaniitiin waa'ee amantaa sanii baratu. Garuu kara Ortodoksii kanatti yemmuu dhufnu maaliif afaan barbaadaniin akka amantaa san amantaa Ortodoksii kana hin dabarsine yookaan immoo qiddaasee kan jedhan kana hin qaddasneef maaliif dhowwu amantaan Pheenxee kun immoo afaan kamiiniyyuu namni amantaa isaa san hordofee kabajatee jiraachuuf maaltu kana taasisame kanarraa maaltu adda godhe amantaa Pheenxee fi Ortodoksii amantaa Pheenxee irratti sabni kamiyyuu carraa argatee afaan isaatiin amanuuf maaltu carraa akkasii akka argatan isaan godhe kan jedhudha gaaffiin koo yoo dogongore. Afaanicha tuffii qofaa miti sodaatu jira baay'ee. In sodaatu in tuffatoo doon taane in sodaatu iccitinsaa nama baay'eedhaaf tuffii fakkaata garuu sodaadha maaliif waan Oromoon nama godhuuf akka Oromoon nama godhu kan Amaara caalaa argin jiru jarana Akililoof Tawalde waan bara 1956 jedhanii si yaadachiisa Jeneraal Taaddasee Birruu kennee gaafa Somaaleedhaa as deebi'u daa'ummaa isaatitti Xaaliyaaniin boojitee Somaalee guddate Jeneraal Taaddasee Birruu gaafa as deebi'u bara san Itoophiyaa keessa seenuudhaa fi waraqaa eenyummaa ofiitti irratti Amaara yoo jedhan malee Haayile Sillaaseen hin deebisu waan tureef Amaara deebi'e ayidii isaati irratti. Kanaaf masaraa mootummaa keessatti irbaataaf feeree Akililoof Tawalde bara san Fidel Zamachaa waan jedhamutu jira. Fidel Zamachaa sana barsiisa Taaddasee Birruu isatu hoggana Fidel Zamachaa sana namoonni akka baratan namni kamiyyuu akka baratu jechuudha wanni isaa. Gaafa achi as deebi'u maal jedheen seetan jecha isaa kan akkasuma akkuma afaan Amaaraatiin namichi jedhetanis ni jedha. Jeneraal Taaddasee Birruu Fidel ብለህ ጫማ የሚጠርግልን ለስትሮ እንኳን እያሳጣን ነው ብዙ ሰዎች እየተማሩ ነው ይሄ ነገር ጥሩ ነው ነገር ግን ኦሮሞ የሚባለውን ህዝብ እንዳታስተምር እነሱን እኛ በአንድ ክፍለ ዘመን ቀድመናቸው ልንገዛቸው እንፈልጋለን ካልሆነ እነሱ የባህር ያህል ስለሆኑ እንደ ባህር ብዙ ስለሆኑ በአንድ ጊዜ ያጥለቀልቁናል ያጠፉናል ይሄ ከናፍ ኮሚቱፊ ዶንታኔ ሶዳዳ kanbiraa wantoon Profeesar Masfin Waldamaariyaam kitaaba isaati irratti waan inni jedhe tokkotu jira. ተራሮችና በተለይ የሰሜን ተራራና የትግራይ ተራራ ባይኖር ኖሮ የኦሮሞ ፈረሰኛ ግብጽን ራሱ ያጠፋት ነበር። ካለችውስ አምስታንን ሶዳ ሙልኢሳ ዋን ብራቲ ሚቲ እጃ ከነተይፊ ሶዳ ቀቡ መሌ ቱፊን ቀበኒ waan goonu kana nubbaran nuballees jedhanii waa yaadaniif by the way Oromoo waan tokko jedha simballeessatti na barreessite natti tolte jechuudha wansa maalinni bara sanatti afaan Oromootitti hiikuu dhabuun isaanii uummanni keenya baay'een miseensa akka isaaniif hin taane godhe nu fayyade odoo akkas godhanii raatanii haadha nu balleessu turan.